physiology cardiovascular system ida laaluu jira. Cardiovascular system ukajan waa sadiif keessaa qaba inni. Cardiovascular system heart, blood vessel fi blood qaba. Wantoota sadeen kana keessaa qaba cardiovascular system sirni jaaniin kun. Onnee, hidda dhiigaatii fi dhiiga waa sadeen kana qaba. Heart hoggaajaan onnee jechuun it is hollow muscular organ. Hollow muscular organ jechuun orgaanii maashaa ta'e ka keessisii banaadha jechuudha. Hollow jechuun waan uraa qabaati, which located in the center of thorax. Bakki isiin itti argamtu walakkaa qomaatti argamti. Where it occupy space between the lung. Bakki isiin tuni qabattee jirtu qoma keessa somba lamaan jittu, banaa somba lamaanii jittuudha. It weight 300 gram. Ulfaatinni isiidha giraama 300. Garuu giraama 300 ukaa jennu, although it is weight and size are influenced by ulfaatina isiitii fi hangi isiidha, wantoota asii gadii kanaanii jijjiiramuu danda'a. Age, umrii, gender, body weight, heart disease, wantoota akkanaa kanaatu isii tana saayizii isiitii fi ulfaatina isii guddisuudhaa fi xiqqeessuudhaas danda'a. Garuu saayiziin isii hangam takka hanga loos fistii jaaniin hanga dumucha kanaa tokko, hanga dumucha harka namaa tokko. Function of heart. Faayidaan heertiidha maali? Function of heart, faayidaan heertiidha. Tokkoffaan heart pump blood to the tissue. Heertiin dalagaansi dhiiga gara tishuudha geejjibu, dhiibuudha jechuun. Pump jechuun darbuudha keessa akka mootorri bishaan darbutti darbu. Supplying them with oxygen and other nutrients. Wanni dhiiga kana tishuutti geessituu fi oksijiniidhaa fi niwutirantoota biraa tishuu san biraan gahudha. It is pumping action is gochi dhiiga raabsuudhaa kuni accomplished by rhythmic contraction and relaxation of its muscular wall. Kan geggeeffamuun accomplished by rhythmic contraction and relaxation, kan walitti dhaabbataa ta'e jechuudha, kan wal fakkaataa ta'e. Rhythmic yeroo jennu waa wal fakkaatu, contract ta'uudhaa fi relax ta'uunis wal faana jechuudha. Muscular walliin dhaabni isiidhaa kun hoggaa contract ta'e relax ta'u kana dhiigni kun tishuu bira dhaqqaba jechuudha. Ventricles eject 70 ml of blood per beat. Ventricleen yeroonii fi dhiiga darbitu kara qaamaatti biitii takkatti dhahiinsa faraqaa takka kana dhibbi jettu sanitti dhiiga ml 70 darbiti jechuudha. Hoggaa guutuu akka kana jette. Kana jechuun daqiiqatti litira 5 darbiti jechuudha. ml 5 ml 70 baay'isuun 5 70 baay'isuun 60 daqiiqaan tokko sakandii 60 qaba. Garuu sakandiitti hin jenne biitiidhatti hanga isiin dhibbi jettu sunitti. Sun ammoo sakandii guutuu miti beeki. Kana jechuun jiddu galee isaan litira 5 darbiti jechuu daqiiqaa tokkotti. Onneen namaa daqiiqatti. Layer of heart yoggaa laallee onneen tuni waan akkamirraa ijaaramti. Laayera takka baqaana hangam takka qabdi. Heart is composed of 3 layers. Layera abbaa sadii qabdi. Ka gara keessaatiin jiru karra dhiigni irra deemu sun jechuudha. Karra dhiiga darbu sun inner layeriin suni endocardium jaaniin. It is endothelial tissue. Endothelium jechuun
tissue gara keeysaatiin jirtu line inside the heart and the valves valvi yookaan huutuu bakka yeroo dhiigni keessa gad dabru cufamtuu fi banamtu sanii fi keessa onneedhaa kana guutuu endocardium kanaatu haguugee jira. Walakkaasii yoo endocardium kana kanatti irraachi baasan katte aanu middle layer myocardium jaaniin inni kun masilii qaba maashaa responsible for pumping action darbuudhaaf gocha darbiinsaatiif dhiiga darbuu saniif isaatu irraa gaafatama isa jidduudhaa ka keessaa sun ammoo akka dhiigni gamaa gamana facaane qabee taa'uudhaan yeroo gara alaatti gamana baanu ala kanaan ka haguugee jiru jechuudha exterior layering epicardium jaaniin surround the other layer of heart layer lamaan keessa jiru san ka haguugee jiru gara alaatiin epicardium jaaniini. The heart is encased in thin fibers are called pericardium. Isin tu onneen tuni waa keessa jirti qolola wahii qabdi inni kuni qallaadha qololli kun encased jechuun waan haguugee jiru san haguugee jechuudha qalloo fiberasii taate akka laastikaa taate pericardium waan ja'aniinitu haguugee jirisi tana gara alaatiin double layeridha inni kun layer abbaa lama akka waan nama ashagee jechuudha. Space between these layers layeruma kana jidduudhaahu banaadhaa jira banaan achi jirtu suni pericardial space jaaniin. It is filled with about 30 ml of fluid. Isin tuni dhangala'aa jiddu galeessaan ml 30 keessa jira. Laayera isii tan haguugee jiru san akka feestaalaatti isii tan haguugee jiru san. Faayidaan fluidii sanii hoggaa isiin tun akkanatti kontiraaktiif riilaaksii taatu sanii akka isiin tun walirriinee fi orgaanii biraatii wajjin yeroo darbitu kanatti akkana darbiti jechuu isiin paampingiin yeroo darbitu kana fakkaatti isiin kabiraa katti aanu chaambara heertiidha mana isiin qabdu keeysi isiidha kutaa qaba kutaan kun aatiramiidhaa fi ventrikilii jaaniin aatiramiin isa abbaa lama raayit aatiramiidhaa fi leefti aatiramii jira kara olaanu kana jechuudha kara irraa gadaanuun leeftiidhaa fi raayit ventrikiliidhaa jira ventrikiliidhaa fi aatiramiidha qabdi jechuu chaambara heerti chaambariinga raayit aatiramiin karaa dhiinii qaama keessa raabsamee dhufe ittiin deebi'u jechuudha inni raayit aatiram jaaniin kun ammoo leefti aatiramiin dhiinii somba dhaqee oksijiinii fudhate bakka ittiin onne deebi'ee karaa qaamaa deemu jechuudha. Raayit aatiramiin dhiiga raabsamee qaama keessa ture kanaatu oksijiinii fudhachuudha onne deebi'e jechuudha. Inni biraa cardiac chamber valve and circulation jedha hatti aanu kas jaami daanaan kun wanni si garsiisu jiru inni jalqaba dhiini hoggaaniif dhufu eeysarraan dhufaa gamanaanii inferior vena cavaadhaan jalaa oloo ka jalaa dhiini gadii sanarraa absame veiniin gadii ol deebisu inferior vena cava jaaniin ka gubbaarraa gad deebisu immoo superior vena cava jaaniin ka gara mataadhaa ol kute inni hullachuutu walitti dhufeeti raayit aatiramii kana keessa walitti dhufee asiin raayit ventrikilii gabbu'a raayit ventrikilii kanarraan eessa deema somba deema jechuudha asiin somba dhaqa asiin somba yeroo dhaqu karaa inni ittiin deemu kun pulmonary artery jaaniin san booda eega somba dhaqee booda karaan inni ittiin deebi'u pulmonary vein jaaniin sombarraa ka deebisu inni kalarra diimaa qabu kuni sombarraa deebiseeti asiin left aatiramii kana left aatiramiidhaan onni deebi'ee achiin left ventrikilii gakkutee asiin ammoo
oortaadhaanii qaama kaanii raabsamaa jechuudha, qaamota hafeef. Amma gaa waan suuraa irratti himan tana laalle kana barreeffamaanis ni jirti. The right atrium and the right ventricle. Faayidaan atramii mirgaatii fi ventrikilii mirgaa distribute venous blood to the lung. Dhiiga gara sombaatti oofuudha. Karaa kamiin? Via pulmonary artery. Karaa pulmonary arterytiin for oxygenation. Oxygenii harkachuudhaaf jecha. Dhiigni right atramiidhaan dhufeeti right ventrikilii keessa baheechiin somba deema. Wanni inni himu jiru kana. Oxygenii barbaada deema. Ka oxygen barbaada dhaqe kun ogaa oxygen fudhate eessaan dhufa left atrum and left ventricle distribute oxygenated blood to the remainder of body via aorta. Karaa aortaatiin dhiiga oxygenii fudhatee dhufe san qaama raabsa jechuudha. Left atrumiin karaan inni dhiigattiin fudhatu suni bakki inni dhiigattiin qeebalu oxygenated blood isan from the pulmonary circulation. Pulmonary circulation jechuun ka somba dhaqee somba keessatti oxygen fudhate san karaa kamiin sombarraa gamana bahaa pulmonary veiniidhaanii bahee left atrum seena jechuudha. Amma gaa daanaa sallaalii amma gaa daanaan kun wanni si agarsiisu daanaan asirra jiru kun gamanaan boodii ija qaamarraa diinii dhufu eessaan dhufa jenne veenaa kaavaadhaanii dhufa. Diinii qaamarraa dhufu veenaa kaavaadhaanii onni deebi'a right atramitti. Right atramii kanarraa right ventricle tokko dabru right atrioventricular valve jira jidduu tana atramiidhaaf ventricle jidduu valviidhaa jira. Yeroo valvii tana bira dabree right ventricle dhufe asiini somba deemuu deema. Bakka kana maaltu jira? Right semilunar valve jira. Semilunar valve jaaniini achiin booda laangidha. Qalamni gurraachi kun wanni irra taa'uuf oksijiinii barbaada deema jechuudha. San booda hoggaa laangii dhaqe oksijiinii fudhatee pulmonary veiniidhaanii asiin left atramii deebi'a. Left atramii kanaa fi left ventricle jidduu left atrioventricular valveedhaa jira as jidduu. San booda left ventricle irraa yeroo gara qaamaa deemu semilunar valveedhaa jira. Left semilunar valve jaaniini takka ammoo aortic valveedhaa sani jaaniini asiin aortaadhaanii qaama deemaa jechuudha. Akkana naannawa. Amma gaa valve ilaalla. Heart valve. Valve jechuun huutuu jaaniini afaan Oromootti. Huutuun tuni valves of the heart permit blood to flow in only one direction. Faayidaan valvii tanaa dhiigni har tokko qofa akka yaa'u godhu akka ibiduu waan deebiin.
san dhorku. Yeroo inni fuuldura deemu duraa banatti. Yoo duubaan deebi'ee immoo itti cufamti. There are two types of valves. Valvii abbaa lamaa jira. Isaanis ateroventricular valviidhaa fi semilunar valvii jaaniin. Maqaan isii maali maseeti? Ateroventricular waa jenne ateramiidhaa fi ventrikilii jidduu jirtii jechuudha. Ateroventricular waa jenna. Semilunariin ammoo kuni onneedhaa fi karaa qaamaatiin onneedhaa fi karaa sombaa hoggaatiin achi jidduu jirti jechuudha. Semilunar valvii jaaniin. Ateroventricular valviin kuni separate atera from ventricle. Ateramiidhaa fi ventrikilii ka adda baasu isiitan. Isiin tuni abbaa lamaa jira. Ateroventricular valviin tun abbaa lama gara bitaatii fi gara mirgaatis ni jirti. Isiin gara mirgaatiin jirtu kuni tricuspid valvii jaaniin. Tricuspid jechuun tani bakka dhiigni keessaan gabbu abbaa sadi qabdu jechuudha. Karaa mirgaatiin jirti. Mitral or bicuspid valvii jaaniin ta gara bitaatiin jirtu. Tun immoo abbaa lama qabdi jechuudha. Bakka gadi hin buuftu. Semilunar valvii yoo laalle semilunar valviin tuni valvii between right ventricle and pulmonary artery. Ventricle mirgaatii fi pulmonary artery jidduu valvii jirtu. Isiin sun maal jaaniin maqaasii pulmonic valvii jaaniin. Sababni pulmonic taate maali? Karaa sombaa deemu jira jechuudha. Karaa pulmonariidha. Kanaafuu pulmonic valvii jaaniin. Semilunar valvii keessaa ishee lammaffaadha. The valve between left ventricle and the aorta. Ventricle bitaatii fi aortaa jidduu jirti. Maqaan isii maal jaama? Aortic valvii jaama. Sababni aortic itti taate maali? Karaa aortaati oofu jirti. Amma gaa coronary artery. Coronary artery tun eessa? Kun immoo artery onnee tana mataasiitiif jechuudha. Onneen tunis tishuu. Tishuun tuni dhiiga barbaaddi. Dhiiga harkachuuf ammoo hiddi dhiigaa jiraachuu qabu. Hiddoonni dhiigaa kanuma akka qaama kaan keessa jiruutu onnee tana gubbaarraas jira gara alaatiin jechuudha. Coronary arteriin kuni arterii onneedhaa jechuudha. The left and the right coronary artery jira. Karaa bitaatiinis karaa mirgaatiinis ni jira. Their branches supply arterial blood to the heart. Dameen isa kana maal godha? Dhiiga kana arterial blood dhiiga arteriidha jechuun dhiigni arteriin oksijiinii qabu jechuudha. Kana onneedha raabsa jechuudha. Gubbaa onnee isii tana karaa alaatiin. Amma onneen tuni hogguu kanatti dalagaa dalaydii kanaafuu dhiiga barbaaddi jechuudha. Heart has large metabolic requirement. Metabolic activity guddaa barbaaddi. Isin motorri naaftaa malee dalagu takka gaazaa malee yookaan benziila malee. Garuu benziilli isin barbaaddu oksijiinii inni turanti. San harkachuuf dhiigni raabsamuu qabu. Karaan dhiigni onnee tanarraa raabsamu kuni coronary artery jaaniin. It is extracting 70 to 80% of oxygen delivered. Oxygenii qaamaaf raabsamu keessaa parsantii 70 hanga parsantii 80 asitti bakka kanatti asitti maal ta'a? Bakka kanatti hojiirra oola jechuudha. Heertii kanarra. Kabira maali? Resting coronary blood flow is roughly 225 ml per minute. Hangi dhiigni onnee tana afyaa'u keessan jennee beeka. Masiliisii kana gubbaarra hanginni dhiignitti yaa'u daqiiqatti ml
225 daqiiqatti ml 225tu kara onnee tanaa yaa jechuudha. Keessasii osoo hin baane gubbaasii coronary artery kana, which result is in 4 up to 5% of total cardiac output. Hanga onneen tuni dhiiga silaa baaftu keessa parsantiin 4 hanga parsantiin 5 onneen matuma siitiitu fudhata jechuudha. Matuma siitiif hojiirra oolfatti. Kaan parsantii 95 kaafee raabsiti jechuudha qaama kaanii. Amma gaafa laallu conduction system of heart, onnee tanarra akkamitti ergaan daddabarti. Onneen tuni ergaan elektirikii kun electrical impulsiin akkamitti daddabra waan san laaluu yaala. Akkamitti contract taati kami relax taati isiin tun. Generate and coordinate transmission of electrical impulse to the myocardial cell. Conduction system kuni sirni daddabriinsa ergaadhaaf ergaa elektirikiidhaaf innis ni uumama, innis ni to'atama. Ka ergaa myocardial cell itti gamana dabru kun myocardial ukaa jedhu jidduu siisanii beeki. Ergaan jidduu tana gamana dabru kun innis ni uumamaasi, innis ni to'atamaati. The result is amma ka ergaan electrical impulse kun daddabruun kuni maal fida? Atrioventricular contraction. Akka inni kun contract ta'uu godha. Yeroo inni kun contract ta'e, which lead to effective flow of blood. Dhiigni ka sirriitti bahu. Yeroo isin contract taate dhiigni ka sirriitti bahu. Yeroo inni kun sirriitti bahe, thereby optimizing cardiac output. Hanga silaa onneen tun baaftullee kanaatiitu murteessa jechuudha. Amma kaa onneen tun dhiiga raabsuudhaaf duubaa maal jiraachuu qaba? Humniti isii tana kontiraaktii godhu jiraachuu qabdi. Kontiraaktii eegali jechuudhaaf ammaas ergaan sammuu irratti dabaruu qabdi. Ergaan sun akkamitti daddabartiidha kun ilaaluu yaanummaa. Three physiologic characteristic of cardiac conduction cell. Daddabiriinsi ergaadhaa kuni seeliin tuni amala sadii qabdi firra. Seeliin onneen irraa ijaaramte kuni amaloota gurguddaa sadii qabdi. Three physiologic characteristic of cardiac conduction. Ishiin tun akka tartiibaan wal jala deemtu, ergaan tun akka sirnaan daddabartuuf seeliin tuni amala sadii qabdi. Amalli tokkoffaadha automaatisii jaaniin. Automaatisii jechuun ofumaaf dalaguu jechuudha. Ofuma siitii. Individual cells ability to self excite. Dandeettii ofii dalaguu qabdi osoo nam without any impulse from outside source. Osoo gara alaatti ergaan takka illee ittiin dhufu dandeettii ofii dalaguu qabdi. Automaatisii jaaniin. Tokko amalli isiin gaddu kana. Kalamaffaadha excitability. Excitability jechuun dandeettii ergaatti dhufteef deebisaa kennuu qabdi. Ability of cell, dandeettii seeliin takka respond to electrical stimulus. Ergaa elektirikaaliidhaa hatti dhufe kanatti kanaaf deebisaa kennuudha. Amala siiti kun reefa ofiif eegaluu jenna. Kalamaffaa deebisa. Kasadaffaadha conductivity. Conductivity jechuun dandeettii seeliin takka conduction system to conduct individual electrical impulse from one cell to another. Seelii takkarraa gara seelii takkaatti dandeettii daddabarsuu qabdi. Conductivity jechuun dandeettii daddabarsuuti. Amaloota gurguddaa sadiin kana qabdi seeliin onneedha. Tokkoffaan automaatisiti ofiif dalagaa eegalu. Kalamaffaadha excitability. Dandeettii deebisaa kennuudhaati waan stimulii alaatti dhufeef. Kasadaffaadha conductivity. Ergaa fudhatte san
daddabarsuu dandeettii daddabarsuu qabu. Amma gaa jalqaba bakka irraa qulfiin ishiidhaa bakka irraa dhawamtu eessa? Ergaan sammuu irraa dhufte eessarra qubatti? Bakka san laaluu yaala. Pacemaker jaaniini. Pacemaker jechuun bakka jalqaba eegalchiiftu sun jechuudha. Saayinoo aatiraal nood jaaniini. SNOD jechuun kun saayinoo aatiraal nood jaaniini. Eessarra jireenya maal dalaga? Saayinoo aatiraal noodiin kun primary pacemaker of heart jaaniini. Jalqaba qulfiin isii achi bakki eegalchiiftu bakka san. Isiin sun eessa jirti? Located as a junction of superior vena cava and right atrium. Bakka vena cavaan gara gubbaarraa gad dhufu right atriumiitiin tuqu bakka san jirti. Bakka isaan sun lamaan itti walitti hin dhufan bakka san jirti. Saayinoo aatiraal nood ogaa jaan eessa jiraachuu beeyta ulee superior vena cavaadhaa fi right atriumii bakka isaan itti walitti dhufan junction san bakka san jirti. Faayidaan saayinoo aatiraal noodii kanaa maali? Saayinoo aatiraal noodii in the normal resting heart yeroonii fi onneen boqonnaarra jirtu inherent firing rate of 60 to 100 impulse per minute. Dandeettii ergaa daddabarsuudha. Daqiiqatti yoo xiqqaate ergaa 60 irraa hanga 100 dabarsa. Inni sun firing rate isaa dandeettiin inni kun dabarsuudha hanga inni ergaa dabarsu yeroo normaalii boqonnaarra jirtu jechuudha. 60 irraa hanga 100. Kanaafuu yoonii fi ergaan guddoon barbaachise yoo reestii irra hin jiraanne ergaan daddabartu kanaa oli jechuudha. Amma reestiin yoonni jiru yeroo reestii irra hin jirre yeroo aktiivitii faarra jirtu waa sochii faa godhuu jirtu kanaa oli jechuudha. The heart rate is dhawannaan onneedha determined by myocardial cell. Myocardial cell isii maddii irra haguugdee jirtu san isii saniin murtaawa jira. With the fastest inherent firing rate. Sanii fi hanga ergaan sun heddumminaan daddabarte san irratti hundaa'u jechuudha. Yoo ergaan sun 60 irraa hanga 100 kan jennu kun achii ol yoo kute heart rate'iinis akkasii wajji dabalte jechuudha. Kana jechuun heart rate dabalee ugaa jennu impulsiitu heddummaate jechuudha. Under normal circumstances yeroo normaaliidha namni tokko normaalii ugaa ta'u the sino-atrial node has the highest inherent rate. Yeroo normaaliidha sino-atrial nodiin highest inherent rate qaba jechuun hangi ergaa inni daddabarsu ol aanaadha jechuudha. Ergaa inni daddabarsu ol aanaadha. Garuu noodiin ka biraa jira ammaas. Noodiin biraa sino-atrial nodii kan ta'in anteroventricular node jaaniin kuni lammaffaa. Karee humna 60 irraa hanga 100 qaba jenneen kuni ammoo 40 irraa hanga 60 ergaa inni daddabarsu daqiiqatti. The ventricular pacemaker site have lowest inherent rate 30 to 40. Amma ventricular pacemaker jechuun bakki ventriclii kanarraa ergaa walii haati dabartu jaan buufanni isiidha jechuudha. Ka onnee guututti gad dabarsu sino-atrial jaaniin. Sino-atrial jechuun ergaan gubbaarraa gad dhufte karaa qaamaarraa atriumitti ka dabartu godha. Yeroo bakka san dhaqe yeroo as bira gakkute atriumiidhaa fi ventriclii dhaquu deema. Atriumii fi ventricular nodiinis jidduu jirti buufata qaban. San bira yeroo gakkute ventricular pacemaker jaaniin tartiibaan jirti. Amma gaa waan inni tarreessii kaa'e kana laali. Specialized excitatory and conductive system of heart
akka ergaan onnee tana keessatti dabartu ergaan electrical impulsiin akkaataa itti dabartu laalla. Waashantu jira. Ergaan tuni waashan keessa dabarteeti hertibiitiin tokko geggeeffamti. Jalqaba saayinoo atiraal nood jaaniin. Saayinoo atiraal noodiin kan amma laallee bira hunni kun daqiiqatti impulsii yookaan ergaa 60 irraa hanga 100 itti dhufa. Rhythmically self excitatory impulses generated. Kun amma ofumaa fi ergaan isii ofumaaf uumamti. Qaama biraarraa hin barbaaddu. Saayinoo atiraal noodiin kun ergaa qaama biraarraa hin barbaadu. Isiin tun eessarra jirti? Located on the posterior wall of right atrium. Gara duubaatiin jirti. Dhaaba right atriumii kana gara irraa duubaatiin. Reefuu isatti argamti jenne bakka veenaa kaabaan gubbaarraa gad dhufuuf right atriumii bakka isaan itti wal tuqan bakka san jirti. Jechuun right atriumii kana gara duubaatiin jirti jechuudha. Inferior to the opening of superior vena cava. SVC jechuun kun superior vena cava. Vena cava gubbaarraa gad dhufu fi bakka right atriumiin kun irraa as eegaltu bakka isaan itti walitti dhufan achi jirtiidha. Saayinoo atiraal noodiin saayitiin isii. Kana bira hoggaa gakkuutte lammaffaa maaltutti aanaa internodal pathway jaaniin. Internodal pathway jechuun ergaan saayinoo atiraal noodii kanarra dhufte gara noodiitti aantu gad dabarti. Buufatatti aanutti. Buufanni itti aanu AV node jaaniin, atrooventricular node jaaniin. Osoo bakka san hin geenye garuu jidduu tana internodal pathway jaanii conducting impulse from sinoatrial node to atrooventricular node. Bakka reefuu ergaan irraa haate san irraa kaanit dabarsuudhaaf karaa jira jechuudha. Pathway jira. Karaa lammaffaan karaa san. Sadaffaani atrooventricular node jaanii buufanni sadaffaadha. Inni kuni atrooventricular node kuni in which impulse from atra ergaan atram irraa dhuftu delayed to be conducted to the ventricle gara ventricle gad dabruudhaan dura xiqqootti harabaafattu. Gara ventricle gad dabruun dura xiqqoo itti dhiboottu bakki sun atrooventricular node kun. Eessa jira inni kun? It is located just above tricuspid valve. Valve atramiidhaa fi ventricle jidduu jirtu. Right atramiidhaa fi right ventricle jidduu jirtu tricuspid valve jennee. Valve san gubba jira. Atrooventricular node valve san gubba jirti. Site of nodal delay jaaniin inni kun. Bakka noodiin kun ergaan tuni xiqqishoo itti dhibooytu jaaniin. Kanaafuu hareefu 60 irraa hanga 100 ture sun daqiiqatti asin meeqa gad deebi'e 40 irraa hanga 60 ta'a. 20 asitti irraa gad xiqqaate jechuudha. These nodes act as electrical gateway to the ventricle. Bakki kuni karaa ergaan elektirikiidhaa ventricleettiin seentu ulaansii bakka kana jechuudha. Atrooventricular node kan bakki ergaan sun bakki ergaan ittiin ventricle gad dabartu ittiin seentu bakka kana. Amma gaa atramii finnee beeki. Atramii ol finneeti ventricle gad seenuu jirramma. Ulaan isii bakka tana jenne afuraffaarra hoottu. Atrooventricular bundle jaanii. Bundle office jaanii maqaan isaa kabiraa. Wanni ergaa kana atramii irraa fuudhee ventricle gaggeessu waan kana bundle jechuun suuraan siinii jirti bundle office jaaniini waan akka haadaati. Haada qaqallaa ergaa atramii irraa fuudhee ventricle gad dabarsu. Isa saniini bundle office jaaniini. Afuraffaan asi
Shanaffaanu Purkinje fiber jaaniin. Purkinje fiberiin kondaaktii cardiac impulse to ventricle ergaa onneedhaatan ta atramiidhaatana reefo atramii irraa fuudhee ventricle gad dabarsu atrioventricular bundle jenneen yookaan bundle of his jenneen. Ergaa tana wali conduct cardiac impulse to the ventricle gara ventricle irra hira jechuudha namu Purkinje fiberiin. Amma gaa suuraa san irra laali. Autorhythmic cell kan jenneen suni wanni hangammaan tana haasa'u jirru kalara keelloo waan qabu kana. Jalqaba sinoatrial node kan jenneen sun yookaan sinus nodes ni jaaniini yookaan pacemakeris ni jaaniin bakka qulfiidhaa jechuu bakka eegalirraa eegalu. Bakka tam jidduu jira jenni superior vena cava jechuun isa gubbaarraatti gad deemu sani. Sanii fi bakka inni gad seene kuni right atramiidha. Right atramii kanarraa gara duubaa jira jechuun gara sajjaana jechuudha. Xiyyaa sallaanigaa achirraa wuli ergaan saanuwaat atral noodii kana dhufte garam deemti achiini gad deemti. Sakaraan inni irra gad deemu kanaatu internodal pathway jaaniin. Kalara keelloo jidduu kana gad deemu kana. Hoggaa kana geesse maaltu jira atrioventricular node jaaniin isa kana. Atrioventricular noodiin kun bakka atramiidhaa fi ventricleen itti ergaa wal jijjiiran. Eessa gubba jira jenni valvii tricuspid valvii gubba jira jenni. Inni kun bakka dhiigni atramiirra gara ventricleetti gabbu. Yeroo kana bira gakkutte cinaa sanirra gadoo deema. Inni kun dhiiga keessa gadoon deemu gogaarra deema laayira sanirra laayira heertiidhaa karree waasu inni san keessa gadoo deema. Karaan inni ka gadiin deemu kuni atrioventricular bundle or bundle of his kan jenneen suni isa asirra gad deemu san. Inni kun hoggaa gad deeme hanga dambaanetti atrioventricular bundle jaaniin. Hoggaa gad deeme adda baheeti kun gara bitaa gorii kun kara mirgaa goruu deema. Inni adda bahu kuni bundle branch jaaniin. Dameesaa tun asiin gad dhufteeti gadoo buutee gaditti onnee tana irra ol deebiti jechuudha. Akkanatti irra ol deebiti. Isa akkanatti irra ol dacha'u kanaatiitu if duuba akkanatti moggaa lamaan irra kan ol deebi'u kana Purkinje fiberiin. Purkinje fiber kan jaaniin isa akkanatti irra ol dacha'u kana. Jalqaba isarraa gakkaafne asirraa sinoatrial irraa fuuneeti internodal pathway keessa baafne asiin atrioventricular nodii dhufee asiin karaan qallaan asiin gad deemu kuni atrioventricular bundle jaaniini. Hoggaa asi gad deemee adda bahe hoggaaniif akkanatti adda bahe bundle branch ta'a. San booda asiin akkana qaxitaa gabbu'eeti akkanatti onnee tanarra kan oloo dachaa jechuudha. Damee baase dameen akkanatti irra ol dachaatu tun Purkinje fiber jaaniin. Electrical impulsiin onnee irra deemtu akkanatti deemti ergaanis. Amma gaa impulse travelii kajuu sallaani. Impulse travel in the heart. Jalqaba sinoatrial node irra dhufti. San bira hoggaa dabarti internodal pathway dabarti. Atrioventricular node AV nodii dhufteeti impulsiin bakka sanitti xiqqoo ni dhaabbatti jetti. Impulsis delayed slightly xiqqoo achitti ni dhibooti. San booda AV bundle or bundle of his kaju'uuni achirraa gadoo haati. San booda bandileen kun damee baasa. Aanni qallaan sun damee baaseeti left and right bundle branch jijjiira. Branchiin kun hoggaa gadoo bu'ee akkanatti irra oloo dachee Purkinje fiber jaaniin.
Purkinje fiberiin kun all parties of ventricle. Ventricle hundarra haa ergaa waliin ga'uu isa. San booda maaltu dhufa? Contractioniin achii booda dhufe jechuudha. Hanga ergaan kun achirraa kaatee bakka san dhayitutti contraction wanni jedhamu hin eegaltu. Achii booda contractioniin gaggeeffamti jechuudha. Amma jalqaba siinoatrial node irraa ka'eeti eessa dhaqa jenna? AV node dhaqa. San booda eessa dhaqa? Bundle of His. Achii booda bundle branch. Bundle branchiidhaan achi nugaa gabbu'ee akkanatti irra oloo dacha'ee maal jaaniini? Purkinje fiber jaaniini. Cardiac conductioniin akkas ta'a. Ergaan isii akkasitti dabartee jalqaba siinoatrial irraa gadoo haa. Pacemaker wanni jenneefu ta'ee galcheettu sani. Achii booda contractioniin dhufu kanatti. Amma gaa cardiac cycle ilaali. Marsaa isiidhaa tan. Cardiac cycle hoggaa jenne biitii takkitti dhib jettu san isiisan laaluudhaan jechuudha. Dhibbiin sun akkamii dhib jetti? Activity in the heart is in single beat. Sochii onnee keessatti taasifamtu ta'a. Biitii takki dhaawannaa takkittiidha isiisan laal. Dhaawannaan takkittiin kuni contraction and relaxation of cardiac chamber. Chamberiin onneedhaa tuni wali kottoonfachuudhaa fi diriirfachuu kan. Kanaani biitiin kun dhufa jechuudha. Single cardiac cyclein takka maal qabdi? Arterial diastole fi arterial systole and ventricular diastole fi ventricular systole qaba. Kana jechuun cardiac cycle wanni inni of keessaa qabu atramiinis yeroo bal'attu qabdi, yeroo relax taatu qabdi, yeroo contract taatu qabdi. Ventricularinis yeroo relax taatu fi yeroo contract taatu qabdi. Isa hanga kanaa walitti dhufee cardiac cycle takka ta'a. Biitii takka jechuudha wannaa takka. Daqiiqaa tokko keessatti cycle meeqaatu xumurama jira? 75 cycles completed per minute. Kana jechuun cyclein tokko durationiin isaa 0.8 sekondii hangana jechuudha. Sekondii 0.8. Diastoliidhaa fi systoliin hundi xumuramu ka atramiitii fi ka ventricliitii hundi. Ventricular kana 0.8 kana hoggaa dafuun ventricular diastoliin 0.5. Ventricular systoliin 0.3 sekondii walitti 0.8 jechuudha. Kabiraa jechuun lamaan kun systole jechuun maali? Diastole jechuun maali? Systole jechuun period of chamber contraction dha. Yeroo onnee walitti kottoonfattu. Diastole jechuun ammoo period of chamber relaxation. Yeroo inni relax ta'u. Amma gaa ECG jechuun electrocardiography jechuun meeshaadha. Meeshaan kuni electrical activity onnee keessa gaggeeffamu kana galmeessa. Kana record godha. ECG is recording of electrical activities that initiate each heartbeat. Dhaawannaa takkittitti electrical activity gaggeeffamtu isiisanii galmeessa jechuudha. Sararri akkasitti ol ka'ee ka gabbuu sun electrocardiographiin amma daanaan kun wanni si agarsiisu fakkiin tun gubbaarra 120 jira karaa oliitiin. Systolikiin yeroo guddatte asii ol hin kottu. Diastolikiin ammoo meeqarra jirti? Diastolikiin normal heartiin
normal blood pressure nama meeqaa fi meeqa jiddu sansitti himuu jira. Wanni asirratti agarsiisu jiru qalamni keelloon kuni arterial systoliidhaa fi kattiyaanu kuni left atrium systole kakkanatti oloo dheeratu kuni left ventricle sararri gubbaa jiru kuni dicrotic notch jaaniini kuni waa'ee isaan fuuldura jiran ilaalla. Amma sooruma si agarsiisu jira malee tokko tokko warree ku jennisan laallagaa cardiac cycle keessa waan jiru san tokko farraa atrial contraction jira jedhi kottoonfachuu ataramiidha. Amma sararri kun abbaa meeqaa jira? Sararri kuni PQRS T jaaniin waa'een isaan fuuldura jirti cardiac cycle jala jira. Akkanuma qabadhu achirra laalla. Jalqaba arterial contraction yeroo atramiin wali kottoonfattu preceded by P wave jaaniin. Amma P dhaa fi Q fi RS dha kajuu kana suuraa gamasiisan jalatti deebii jala sawwaan jiru sallaali electrocardiography kajuu sun qubeen gamana jalqabaan jirtu maali? P kana bira waggaa xiqqishoo kanatti cikutte akkana ol ka'ee akkasi gabbuu sun Q RS dha. Maal himanii ni laalla. Yeroo akka gamanaas deemte maali dhufta? T dha. Achii booda ammaas P ni eegala jechuudha. Kanuma akka gamanaa kun akkanuma QRS SCD isiin tun electrical activity maal himti asirraa eegalu yaana. Arterial contraction kuni preceded by P wave jalqaba P kan jenneen sun isa kana. Pressurein atramii keessatti ol kaatee jechuudha yeroo sun P jechuun sun. Pressure rise in atrium. Atramii keessatti pressurein yeroo ol kaate. Inni kun maal godha? Atramii keessatti pressurein ol ka'uun ventricular volume dabala. Hanga ventricleen dhiiga fudhachuu dandeessu dabala. Kana malee small transient at rest. Hanga boqonnaa silaa ventricleen guutu sani gad xiqqeessa. Akka daftee dhiiga fudhattee firra dabarsitu. Atramiin hoggaa gubbaarraa kontiraaktii taate ventricleen maalirra jirti? Riilaaksii irra jirti. Atramiin gubbaarraa kontiraaktii taatee dhiiga hoggaa gabbuutu ventricleen dhiiga san eeggatti riilaaksii taatee. Yeroo kana yeroo atraliin kontiraaktii taatu valvii dhaabbanama. Valviin tuni valviin mitraaliidhaatii fi tricuspid jaamtu ni banamti. Valviin tuni isa keessa jirti. Mitraal kan jenneen karaa bitaatiin jirti. Tricuspidiin ammoo karaa mirgaatiin jirti. Atramiin kuni yeroo kontiraaktii taatu valviin isii jalaan jirtu ni banamti jechuudha. Contribute to 10 to 20% to ventricular filling. Ventricleen jalaan jirtu sun dhiiga akka guutamtuuf akka dhiigaan guutamtuuf parsantii 10 isiin tun qooda keessaa qabdi. Atramiin kontiraaktii ta'uun dhiigni akka ventriclee keessa guutuu godha. Yeroo kana in the arterial systole also in the ventricular diastole. Akkeessa waa lama dubbate. Atrial systole jechuun atramiin kontiraaktii ta'uunsi bakka kana dhuma. Yeroo san ventricular diastoliinis ni dhuma jechuudha. Hoggaa atramiin contraction isii fitte ventricleenis relaxation isii fitte wal jijjiiruu deeman jechuudha. Dalagaa. Ka gubbaa kun kontiraaktii ta'etti guggaa gad dabarse sunis hanga contraction sun dhaabbattu eega malee dhaabbannaan inninis contraction eegala.
electrical activity akkasi. Lammaffaa kooti. Lammaffaa iso volumetric contraction jaaniin. Iso volumetric contraction jechuun initiated by ventricular excitation. Kun immoo ventriclein ergaasii dalaguu eegaluu raaha. Yeroo kana valvii reefu banamte sun mitraaliidhaa fi tricaspeediin ni banamte jenne suni bakka kanatti ni cufamti. Yeroo kana weevii san QRS tan jenneen sun bakka kana dhagamti, bakka kana mul'atti. Sababni isiin cufamtuuf because of mitral gradient or aortic and pulmonic valves already closed. Sababni isaa aortaadhaa fi aortic valveidhaa fi pulmonic valviin cufamtee turte sun waan banamuu deemtuuf himmaan tana ta duubaa sun cufamti. Karaan dhiigni keessa gakkute sun ni cufamti jechuudha. Yeroo kana maaltu dhufa? Rapid rise in ventricular pressure. Dhiibbaan ventriclii keessa jirtu dabalaa dhufu. Maal godhuu deema? Dhiiga keessaa darbuu deema. Ventricliin volume irratti garuu jijjiiramni dhufuu jira. No change in ventricular volume. Isovolumetric wannummaan jenneefuu contraction osuma jirtu volume si kan jijjiiramne jechuudha. Iso jechuun wal fakkaataadha. Yeroo kana maaltu itti aana? Decreasing aortic and pulmonic pressure. Pressurein valvii lamaan irra jirtu gad xiqqaateeti first heart soundin as uumamtii jira. First heart soundin labta jettu sun asitti uumamti. Yeroo kana bira kodiga ventricular ejection. Ventricular ejection jechuun ifkee isaa darbuu jechuu dhiiga. Amma beeki pressure uumame malee ni darbitiin jenne. Iso volumetric contraction keessatti contract taate malee dhiigni hin baane keessa. Bakki itti dhiigni keessaa ba'u as ventricular ejection. Yeroo tam eegale ventricular ejectioniin when ventricular pressure is exceed aortic or pulmonary artery. Yeroo pressure isaa kun valvii isa ishii dura jirtu sun ventriclii fuula duraan jirtu sun takka pulmonary yookaan immoo aortic bira jiru sun yeroo dhiibbaan isaa ga'ee valviin duraa banamte jechuudha. Dhiibee valvii duraa bana. Yeroo kana ventricular or atrial pressure is increased to the maximum. Hanga dandeettii isaa pressure ni dabala jechuudha. Systolic blood pressure kan jennuun yeroo kana lakkaa'u. Kana booda maaltu dhufa? Yeroo akkasitti ol ka'ee booda slowly decrease tamas asumaan. Then decrease slowly as ventricular began to relax. Yeroo ventricular relax ta'uu eegalte dhiiga hanga qabdu keessaa darbitee yeroo relax ta'uu eegalte dhiibbaan achi keessa jiru gad xiqqaachaa dhufa. Initial low atrial pressure xiqqaachuun dhiibbaadha atralii keessatti followed by increasing atrial pressure yeroonii reefu atramiin dhiigaan guutamtu ka dabalaa dhufe sun yeroon inni gad xiqqaatu yeroo tamii returning via vein from the peripheral vascular bed yeroonii fidhiinii kara iftuubaatti deebi'ee amma laalwaa sadii dubbanne jalqaba atrial contraction ilaalle. Atrialiin hoggaa contract ta'u valviin jalaan jirtu gabbu'aa jenne banameeti dhiigni ventriclii keessa gabbaa. San booda yeroo ventriclii keessa gabbu'e osoon darbamneen dura iso volumetric contraction jira. Inni kun contract godhu.
san booda injectioniin dhufti if keessaa baasa jechuudha. Yeroo if keessaa baase kana blood pressure systolic pressure ol ka'a. Hoggaa dhiigni bahee dhume systolic diastolikiinis systolikiin gad deebi'a. Yeroo kana gaa ventricular repolarization is begin. Akka reefuu san eegaluudhaaf haareetti eegalti jechuudha. Ammas adeemsa reefuu san adeemsa reefuu kontiraaktii taate jenne san. Yeroo kana maaltu dhufa? Isovolumetric relaxation. Osootiin saayiziin isaan hin jijjiiramne, voolumii isaa osoo hin jijjiiramne, pireesharimmaan dura gad deebi'a jechuudha. Dhiibbaan duraan ol dhiibu jirtu sun gad deebi'aa dhufa. Yeroo kana begin when ventricular pressure is drop below aortic or pulmonary artery, yeroo pireeshariin isaa gad deebi'ee valviin sun cufamu. Valviin sun humniti duraan akkas ol dhiibu jirtu sun hoggaa gad deebi'aa dhufte valviin ifii cufamti akka dhiigni jala gadi hin dachaan. Yeroo kana valviileen hundi ni cuccufamti. Mitraaliinis tiraayikaaspidiinis already cufaman duraanuu. Yeroo kana ventricular pressure rapid faalidha. Dafee gad deebi'aa garuu voolumiin hin jijjiiramu. Pireeshariin atiramii keessa jirulleen gad xiqqaata. Increasing atrial pressure yeroo lammaffaaniin darbajee hoggaa pireeshariin isaa dabalu venous V wave jaaniini second heart soundiin as dhaga'ama. Dabta jettu sun as dhaga'ama. First soundiin isa dhaga'ama jennee yeroo isovolumetric contraction yeroo hanga dandeettii isaa walitti kontiraaktii ta'e osoo dhiigan baasin. Sagaleen lammaffaadhaa isa dhaga'ama jennee hoggaa hanga dandeettii isaa relax ta'e osootiin voolumiin hin jijjiiramin yeroo kana second heart soundiin as dhaga'ama. Yeroo relax ta'e kana wanni itti aanu ventricular failingidha. Ventricliin guutamu dhiigaan. Began with when ventricular pressure is drop below arterial pressure yookaan fi pireesharii ventriclii keessa jiru ka pireesharii atiramii jiru keessa jirurraa gakkute yeroo kana mitral valviin ni banamti. Duraa banamti jechuudha. Osoo pireeshariin ventriclii keessa jiru guddaadha hin banamtu. Ka ventriclii keessa jiru ka atiraalii keessa jiru irraa gad ta'uu qaba. San booda yeroo inni irraa gad kute ni banamti. Flow of blood from atrium to ventricle. Dhiigni atiram irraa gara ventricleedha jalqaba. Initially rapididha. Dafii oriyaa. San booda hoggaa ventricliin guutamte suutaya. Wanni takka hoggaa duwwaadha. Dafanii bishaan itti yaa'anii hoggaa guutamte immoo suutaya. Yeroo kana ventricular pressure duraan decrease taate amma ni kaati. Hoggaa guuttatte kana rise ta'uu eegalti. Slowly as ventricles fill hoggaa ventricliin guutamuu eegalte ni eegala jechuudha pressure isaa. Amma cardiac cycle wanni juu daanaa kana laani gamma jalqaba maaltuutu jira gamanaan sararri diimaan asinas eegalu kuni aortic valves open ja hoggaa as dhufe jalqaba asiin atrioventricular valve to close jalqaba. Kana jechuun dhiigni qaamarraa dhufu takkaa sombarraa dhufu jalqaba osoo kallattiin ventriclii gadi hin buune atiramii keessatti guutamuu qabdi atiramiin. Yeroo kana valviin isaan jidduu jirtu cufaa jirti. Kana booda yeroo inni kun asiin kana guutamu jiru
karaa kaaniin dhiigni darbamu jira jechuudha. Wanni sii galuu qabu. Ka keessa jiru sun keessaa duraa bahu jira. Kun gara sombaa kun karaa qaamaa. Aortic valviin open tahaa yeroo sani. Yeroo dhiignichi keessaa darbame isovolumic contractioniin bakkitti eegalu asi. Hanga dandeettii isaatti aatiramiin contract taati. Dhiiga fudhatte kana ofirraa gad dabarsiti. Ventricleetti. Kana booda hoggaa ventriclee gad dabarsite ventricleen akkam tahuu eegalti. Pireeshariin isii keessa jiru ni dabala. Pireeshariin ventriclee keessa jiru dabaleeti dhiiga kana baasuudhaaf hoggaa kontiraaktii ta'uu eegaltu ventricleen injekshiniidhaa jira. Yoggaa injekti gootiif keessa pireeshariin sii kamtaa gaddeebi'aa deemu. Inni kana gaddeebi'u yeroo kana valviin aortic valviin ni cufama jechuudha. Dhiigni ol darbiite sun akka jala gadi hin deebiin. Kana booda AV valviin banameeti ammas adeemsa reefuu eegale san asiin eegala. Akkana deema jechuudha. Cardiac cycle jechuun akkana. Asirratti cardiac cycle keessa waa shan laalle. Wanni nuti ilaalle tokkoffaa aatiramiin kontiraaktii ta'u jalqaba. Aatiramiin yeroo kontiraaktii taate dhiigni isii keessa jiru gad dabra. Kontiraaktii yeroo ni taate jenne kun laayira isii cinaa jiru kanaatu maselii kanaa kontiraaktii ta'a walitti. Maselii kanaa kontiraaktii ta'uu eegala. Osoo saayiziin jijjiirre kontiraaktii taate jechuun wanni silaa kontiraaktii walitti ta'u saayiziin siinii xiqqaataami kun ammoo hin xiqqaatu. Isovolumetric kan jennuun sun sani saayizii osoo hin jijjiirre. Yeroo rilaaksii taatus erguma rilaaksii silaa gootu santu keessa dabra malee hammisii sanirra hin bal'atu hanga duraan fuuturra. Isovolumetric contractionii bira hoggaa qotte ventriclii keessa dhiigni seenaan ejjekti ta'a. Eega ejjekti taatee booda ventricliin rilaaksii taateeti dhiiga fudhattee ventricular fiilingiidha. Eega ventricliin guutamte darbuudha. Cardiac cyclein akkana. Amma gaa wanni nuti ilaaluu yaanu waan ECG jeereefu inni dubbate san waan san laala. Electrocardiography jaaniin ECG jechuun. Electrocardiographiin meeshaa electrical activity heartbeat takka takkaasii keessatti geggeeffamu san ka record godhu. Eessarraa from the surface of the body using high sensitive electrode. Wantoota elektiroodii baay'ee si'aawoo ta'an qaama namaa kana gubbaa kaayaniiti daawwannaa onneedhaa tachi keessaa jirtu san akka isiin ta'uu jirtu rikardi godha. ECG provides wanni ECG kun nutti himu maal ragaa rakkoo maaliifaa himuu danda'a. Arritimiyaa dhaannaan onnee suni ritamiin sun kan sila akkasii wal jala deemuu qabu sun yoo jeeqamu jira arritimiyaa ta'e. Ka biraa hypertrophy humnaa ol yoo guddatte isiin tun. Ka biraa myocardial damage miidhamuu masilii onnee tana maashaan onnee tana yoo miidhame taate. Ka biraa ischemia and necrosis. Ischemia jechuun karaatti cufaan jiraattee tishuun achii gadi hin jirtu oksijiinii yoo dhabdee du'u jiraatte. Kun amma yoo bakka sun duraa banamtanii fayyaa beeka ischemiyaan. Necrosisiin ammoo irreversible tissue disease akkam fayyinetti yoo duute sababa sanarra. ECG jechuun an instrument used to record the change is electrocardiograph jaaniin meeshaa jijjiirama achi keessa jiru san rikardi godhu isaanii ECG'n godhu. ECG'n kun maal
maali wani inni rikardi godhu waa lamaatiitu jira depolarizationii fi repolarization jaaniin depolarization taatee yeroon jennu yeroo sochiin electrically daahuni electrical activation of cell seeliin takka active yoo ta'uu eegalte by influx of sodium into the cell sodiumin seelii keessa seenuudhaan potassiumin seelii keessaa bahuudhaan yooniif seeliin takka active taate depolarization jaaniin depolarization jechuun it is electrical activation of cell seeliin takka yooniif dalagaa eegalte sababa oxygenii seelii keessa seenee influx of sodium into the cell while potassium is exit the cell ugaa potassiumii seelii keessaa bahe sodiumin bakka san seenuudhaan yoo seeliin takka active taate depolarization jaaniin yeroo kana sodiumin ugaa seeni maal godha converting internal charge of cell to positive seelichi keessa jirtu san positive jijjiira hunda yeroo kana positive charge ugaa dhufe contraction of myocardium is follow yeroo kana myocardiumin contract taati wali butamti yeroo kana depolarization jaaniin haya faallaa kanaaw repolarization jaaniin repolarization jechuun return of cell to resting state boqonna deebi'uu jechuudha contract taate sanirra boqonna tokko deebitu caused by re-entry of potassium into cell while sodium is exit the cell yoggaa sodiumin reefu seelii seene sun seelii keessaa bahu potassiumin itti deebu seeliin tun relax taati inni duraan positive ture sun negative ta'a yeroo kana resting state deebiti jechuun repolarization jechuun akkana depolarization jechuun potassiumin yeroo bahee sodiumin seelii san keessa seenee chargii duraan achi keessa jirtu san positive jijjiiree myocardiumin contract ta'uu eegalta depolarization jaaniin yeroo immoo sodiumin seeni kun bahee potassiumin itti deebi yeroo kana relaxation of myocardial muscle in dhufa repolarization jaaniin amma gaa depolarization taatee fi repolarization taatee hoggaachii aanee haasoynu waan kana baanu jira jechuudha depolarization taatee jechuun contract ta'uu jirti jechuudha repolarization jechuun relax ta'uu jirti jechuudha amma gaa wave ECG dha maqinsa isaa dabina isaa kana laallamee sararri isaa kun maaliif daddaba sararri ECG jaaniin kun akkasi daddabuun sun maalirraa jalqaba waa shan qaba ECG'n kun sararri isaa kun waa shan ilka isaa qaba jalqaba P wave jaaniin ka jalqabaa san sararri jalqabaa maal garsiisa P wave'n kun depolarization from sinoatrial node sorobos atria P wave'n kun jalqaba dambalii eegala sababa maaliif sinoatrial node santu depolarized ta'e sodium seeni jechuudha depolarized taate positive charge jijjiiramte yeroo kana ergaan depolarization kun atramii hunda dhaqqabdi bakka dhayte sanii contraction eegalaa jechuudha atra contract about 0.1 second after start up of P wave P wave'n kun eegalee hoggaa sakandii 0 tuqaa takka ga'e contract ta'uu eegalte atramii P wave jaaniin isa jalqabaa kana bira kuti inni itti aanu QRS complex jaaniin yeroo kana
ergaan siinoo atiraal noodii irra turte suni AB noodii gad dabarti. Yeroo kana AB noodiin kun depolarization taati. Kana jechuun yeroonii fi indi of atrial contractioniin hoggaa dhume with short delay xiqqishoo dhaabbatee jechuudha. Depolarizationiin AB noodiidhaa eegala. Ergaan AB karaa ventriclii kanaan contract ta'aa jettu gad dabarti jechuudha. Isa kana KWRS complex jaaniin. Katti aanu sadaffaan T-waveidha. T-wavein ka repolarization of ventricle. Ventricle yeroo kana start to relax 0.16 secondiitti fudhata repolarizationiin. Ventriclein boqonnaa sitti deebi'u. Inni afuraffaadha PR interval or PQ interval time. PQ interval jechuun P wave ka tokkoffaarra laallisanii fi Q isa lammaffaarra jiru kana jidduu yeroo as jidduu jirtu. Time period from beginning of atrial contraction to beginning of ventricular contraction. Yeroo atriumiin contract ta'uudhaa fi ventriclein contract ta'uu jidduu jiru san sakandii duwwaa tuqaa takka ja'a. Sakandii duwwaa tuqaa 16 hangana. PQ interval jaaniin. Sambira kutimmaas QT intervalii jira. QT'n kuni QT kanarraa kaasee isa lammaffaa kanarraa eegalee hanga ventricle relax ta'uu eegaltutti. The time of ventricular contraction yeroo ventriclein contract taatu 0.36 secondii hangana. From beginning of ventricular depolarization to end of repolarization. Jalqaba ventricle depolarize ta'urraa ka'ee hanga repolarization dhumutti achi jidduutu sakandii duwwaa tuqaa 3 isa kanaatiitu QT interval jaaniin. Waa shanan kana qabdi ECG'n ofirraa jechuudha. Amma gaa sarara kana laali suuraatti aantu tana. Sakandii 60 jiru gubbaarratti yeroo duwwaa tuqaa 8 sakandiidhaaf wal qixa ta'a. Resting heart rate of 75 beat per minute. Sakandii 60 kana sakandii 0.8 kanaaf adda hirree yeroo adda hirre daqiiqaa tokkotti biitii 75 dhawatamaa jechuudha. Kana jechuun biitiin takka sakandii duwwaa tuqaa 8tti dhumti jechuudha. Asirra gaawwanni ati jalqaba kanarratti P wave kan jenneen atriumiin depolarize taatee kana booda Q'n gad deebiti isiin tun. Inni kun gabbuun kun wanni isaa gad xiqqaachaa deemuu si agarsiisa. Electrical activity. Kana booda asiin ol ka'a gubbatti R'n hoggaa dhufe Q irraa ka'ee hanga R dhaqutti ol ka'a. Depolarizationidha dhufu. Ventricular depolarization. San booda asiin gaduu deebi'a. Yeroo kana chaarjiin duraanii sun keessaa bahuu jirti jechuudha. Relax ta'uu jirti. SC dhufa asiin akka gabbu'e. San booda maal ta'uu eegala? P sanitti deebi'uu deema. Asiin T dhufa. Yeroon as taayimiin as jidduu jirtu kun asiif as jidduun 0.2. Asiif as jidduun 0.4. Asiif as jidduun 0.6. Asiin 0.8. Akkatti QT interval. Amma gaa warri ECG kana laalu maal irraa laala seeti? Sararri kun yoo garmalee dabalate. Sararri kun yoo garmalee dabalatee fi
inni silaa akkana ol garagalu kun yoo gad deebi'e takka ammoo yoo waliin maxxanee wanni isaan laalan kana jechuudha. Interpretation isaa akkami katti aanu laali. Interpretation isaa prolonged PR interval suggest jedha. P kanarraa kaasee hanga R kana jidduu fageenyi as jidduu jiru as jidduudhaan intervaliin kun dheerachuun maal agarsiisa ji? Suggest conduction delay between atrial and ventricular. Ergaan atramiidhaa fi ventriclii jidduu daddabruu jirtu kuni karaa turuudha si agarsiisa ji. Kabira as koottu gamana kiwwi T intervaliin kun sararri inni si agarsiise kun dheerachuunsaa suggested drug toxicity jedha. Summummaa dawaadha. San si agarsiisa jedha. Yeroo asiin akka gabbuute elevated and depressed SCT segmentis SC dhaa fi T kana jidduudhaan hangi jiru kun yoo ol ka'e sararri isaa wal qixaa beeka akkatti hoggaa sarara. Inni kun yoo ol ka'e maal si agarsiisa? Myocardial ischemia. Inni kuni myocardial ischemia qaba jechuudha si agarsiisa jedha. Gamana kootu T wavein kun ventricular repolarization inversion is suggested yoo inni kun sararri kana oloo garagale sun faallaadhaan akka gaddeebi sararri isaa akkana gubbaa irratti kasi deebi'emi yoo akka garagalee inversion isaa myocardial ischemia si agarsiisa jedha. Yoo inni kun kiwwii fi arrii jidduudhaan adda dheerate hoo sararri silaa akka mataan ol qaratu kun yoo akkanatti adda harkifamee adda dheerate suggest is a conducting or conduction delay. Ergaan dabruu jirtu kun karaa turuu si agarsiisaa jira. Amma gaa inni itti aanu